Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan goosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu. Nutis arraba keenyaa cubbamaa kanaan qulqulluu kan ta'e maqaa isaa waamnee galateeffannaa. Galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf yeroo hundumaa mirgalma ishee dhaabbachuudhaan kan nuuf kadhattu giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas hafuura diiyaabiloos irraatu kan nu eegan qulqulloota ergamoota Waaqayyoo kadhannaa isaaniidhaan waadaa isaaniidhaan kan nu wajjirraan jiran qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaa hojii isaaniidhaan qabsuura isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabajee hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa jireenya gaarii kiristaanummaa kan jedhuun boqonnaa sadeffaadha barachaa kan jirru akkuma yaadattan jechuudha. Boqonnaa sadeffaa daandiiwwan qabsuuraa kiristaanummaa kanneen jedhaman eegallee hangammaatti egaa kutaawwan kudhan tokkodha barannee kan jirru. Kutaawwan darban keessatti egaa hundeewwan jireenya gaarii kiristaanummaa kanneen jedhan shanan tokko tokkoon ilaalleerra. Isaan hundumti isaanii kan Waaqayyoo kanneen ta'an. Waaqayyo immoo ofii isaa qulqulluu ta'ee osoo jiru nutis immoo ijoolleen isaa qulqulluu ta'uu waanta qabnuudhaaf maal ta'eera? Maal jedheera? Ani qulqulluu akkuman ta'e isinis immoo qulqullaa'otaa jechuudhaan akkuma dubbate jaalalli kan isaa ta'e osoo jiru dhiifamni kan isaa ta'e osoo jiru jaalala nuuf laateera akka wal jaallannuudhaaf dhiifamas nuuf laateera akka dhiifama waliif taasisnuudhaaf akkasumas obsaan akka deddeebinuuf hinaaffaa hafuurummaa akka qabaannuudhaaf kana hundumaa nu ajajeera jechuudha. Kanaafuu kiristaanni biyya lafaarra yeroo jiraatu kanneen kana hundumaa qabaachuun irra jiraata jechuudha. Jaalala waaqa isaadhaaf, jaalala uumaa isaadhaaf, jaalala amantii isaadhaaf, jaalala biyya isaaf, jaalala obboleessa isaadhaaf qabaachuu qaba kiristaanni tokko. Akkuma kanaas immoo dhiifama taasisuun ni qaba. Waaqayyoon dhiifama naaf godhii jennee kadhachuu keenyaan dursinee walii keenyaatu dhiifama waliif taasisuu qabna. Akkasumas jireenya kiristaanummaa keessatti kanneen nu qunnaman hundumaa obsaan dabarsuun nurra jiraata. Kiristaanummaan mataan isaa abdii waanta ta'eedhaaf abdii boorii ilaaluudhaan boor mootummaa Waaqayyoo ni jirti. Boor jireenyi bara baraa jirti waan ta'eedhaaf san abdii taasifachuudhaan yeroo hundumaa obsaan deddeebi'uun nurra jiraata jechuudha. Kan biraan immoo hinaaffaa qabaachuu qabna. Hinaaffaa mataa keenyaaf, lubbuu keenyaaf, lubbuun keenya uumaa keenyaan kan uumamte hafuura Waaqayyoo kan qabdu waanta taateedhaaf guyyaa irraa foon keenya cubbuu raawwachuudhaan fedha ishee kan utubee kan qabu kan gadi cabsu yoo ta'e lubbuun keenya boor gidiraa ishee irra jiraatuudhaaf guyyaa irraa hinaafne gara daandii kiristaanummaatti gara jireenya kiristaanummaatti deebi'uun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf mataa keenyaaf hinaafuun nurra jiraata. Dabarree immoo obboloota keenyaaf hinaafuun nurra jiraata. Akkuma kanaas immoo amantaa keenyaaf hinaaffaa qabaachuun nurra jiraata jechuudha. Kanaafuu isaan kun hundumtuu salphinaan hundeewwan jireenya kiristaanummaa jechuudhaan kanneen kaasnedha. Guyyaa har'aarraa kaasuudhaan immoo akka fedhaa fayyama Waaqayyootti dirqama kiristaanummaa kanneen ta'an baranna. Dirqamni kiristaanummaan wantoonni muraasni kanneen jiran boqonnaa mata duree kanaan kanneen kaayyoo ta'anis isaanis kan akka kadhannaa, kan akka tsoomii fi kan akka kennaati. Amma kan barannu kadhannaa, tsoomiidhaa fi sigdatii bakka tokkotti ilaalleetu waa'ee kennaadhaaf waa'ee mebaa immoo boqonnaa taanu boqonnaa afureffaadhaan kan itti futaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya nu gidduutti argamee sagalee isaa nu barsiisuun seera isaa nu gorsuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u.
Egaan guyyaarraa kadhannaadha kan jalqabnu kiristaanummaa keessatti kadhannaa haala kamiitiin taasisnu kan qabnudha. Irra guddaatti kadhannaa hundumti keenya ni beekna. Garuu kadhannaa keessatti callisneetuma dabarree gara sanaatti gara waa'ee kadhannaa haala kanaatiin taasisuu qabna. Kadhannaa keessatti qormaanni akkasii nu qunnama kan jedhu sanatti seenuu keenyaan dura waa'ee kadhannaa wanta beeknu qabxiiwwan muraasa kaasuu wanta nu barbaachisuudhaafi boqonnaa kanaan kan jalqabaa waa'ee kadhannaa maalummaa isaa ni ilaalla. Mata duree kanaan jechuu kooti. Akkasumas kadhannaan faayidaa maalii akka qabu sirna isaas gosoota isaas erga ilaallee booda gara jireenya keenyaatti immoo dhufuudhaan sirriitti kan nu barbaachisu yeroo baay'ee diiyaabiloos kadhannaa akkan taasisneedhaaf diina kadhannaa wanta ta'eef guyyaa guyyaatti kan beennu jireenya keenya keessatti kanneen nu qunnaman wajjin wal bira qabne haala kamiitiin kadhannaa taasisne jireenya kiristaanummaa keenya cimsachuu akka dandeenyu sana bal'inaan kan ilaalluudha kan ta'u kana booda immoo Timotewos ittaanee ni ilaallachuudha. Egaan guyyaa har'aa qabxiiwwan xixiqqoo maalummaa kadhannaadhaaf faayidaa kadhannaa isaan kan lamaan gosoota kadhannaas immoo kadhannaan gosta akkamii akka jirus gabaabsinee ilaaluudhaaf kaasuudhaaf yaalla. Kan jalqabaa kadhannaan maalii kan jedhu naa jalqabnu. Kadhannaa jechuun haala salphaadhaan yeroo hiiknu. Haala salphaadhaan yeroo hiiknu waliin dubbii dhalli namaa uumaa isaa wajjirraan waliin dubbii dhalli namaa waaqa isaa wajjirraan uumaa samiif lafaa kan ta'e waaqayyo wajjirraan taasisuu jechuudha. Waaqayyo wajjirraan dudubbachuu jechuudha. Egaan waaqayyo wajjirraan dudubbachuun immoo tokko isa galateeffachuu jechuudha. Wanta inni nuuf raawwate hundumaa ilaallee arjummaa isaa ilaallee dhiifama isaa ilaallee uumaa keenya galateeffachuu jechuun isa wajjirraan dudubbachuu jechuudha. Kan biraan immoo wanta barbaanne tokko isa gaafachuudha. Egaan gooftaan keenya wangeelatti akkuma dubbate isaan dhalatti waa tokko raawwachuu hin dandeenyu. Wanta raawwachuudhaaf yaadne tokko dursinee uumaa keenya gaafachuu wanta barbaachisuuf gaaffii nuti uumaa keenyaan taasisnu karaa kadhannaa kana waliin dubbii nuti isa waliin taasisnudha jechuudha. Akkuma kanas immoo isa kadhachuu wanta barbaadan isa kadhachuu wanta gara fuulduraatti ta'u hundumaadhaaf wanta raawwatu hundumaaf walumaa galatti kan inni raawwateedhaaf gara fuulduraatti kan inni raawwatu hundumaadhaaf waaqayyoon galateeffachuu jechuun kadhannaa jechuudha. Egaan kadhannaan kunis tokkos daandiidha. Daandii kam? Daandii dhala namaadhaaf waaqayyoon wal qunnamsiistu. Namni guyyaarraa bakka adda addaa taa'uudhaan maalii wal qunnamna? Sarara telefoona fayyadamuudhaan wal qunnamna. Sararri kun wal qunnamsiistuudha. Akkuma kanaas immoo nu gidduu nuuf waaqayyo gidduu kan diriiree kan jirru sararri telefoonii keenyaa maalidha? Kadhannaadha jechuudha. Kadhannaatiinidha lapheen keenya gara aariyaamitti ol ba'uu kan danda'u. Kadhannaatiinidha yaadni keenya gara samiitti tamasitoodhaan fudhatamuu kan danda'u. Kadhannaatiinidha qulqulloota ergamoota waaqayyoo wajjinaan faarfachuu kan dandeenyu. Gara fuulduraatti kan argannu mootummaa waaqayyoo abdii taasifachuudhaan guyyaa har'aa biyya lafaarratti isa galateeffachuu kan dandeenyu kadhannaatiin qofadha. Kanaafuu isa dhugaadha kadhannaan kennaa guddaati. Kadhannaan balbala guddaati. Kadhannaan waaqayyoo mataa isaatii qulqulluu ta'e osoo jiru nuti cubbamuu hundi garuu isa wajjiraan akka dudubbannuudhaaf kan nuuf eeyyame balbalaa yookiin saara telefoona keenyaati. Guyyaa har'aa biyya lafaarratti mootonni gurguddoon ni jiru. Akka biyya keenyaattis haa ta'u akka biyyoota birootti mootonni ni jiru. Mootota kana wajjiraan namni talaan tokko calliseetuma waliin dubbachuu hin danda'u. Waaqayyo garuu waaqa samiif lafaa ta'e osoo jiru cubbuu keenya hundumaa osoo beeku kan beeku akka hin beeknetti kan arge akka hin agarreetti kan dhaga'es akka hin dhageenye taasisuudhaan yeroo hundumaa dura isaa dhaabbannee maqaa isaa qulqulluu waamnuudhaan isa wajjiraan akka dubbannuudhaaf yeroo hundumaa dhiifama isaa nuuf taasisaa jechuudha. Kana kadhannaa jechuun uumaa keenya wajjiraan akkamitti walitti dhiyaannee isa wajjiraan jiraannuudhaaf kan nuuf eeyyame qulqulluu kan ta'e maqaan isaa guddaa kan galatume nuuf haa ta'u. Egaa nuti immoo kana beeknee kadhannaa haala kamiitiin taasisuu kan qabnu kan jedhu gara fuulduraatti kan itti dhufnu yoo taanellee garuu kan jalqabaa kana hiikkaasaa haala kanaatiin ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Innumti mataan isaa maal jedhee gooftaan keenya barbaadaa ni argattu akkasumas kadhadhaa isiniif kennamaa jechuudhaan dubbateera. Kadhadhaa isiniif kennamaa jedheera. Haala kamiin kadhachuu dandeenya? Kitaabni qulqulluun egaa jechoota baay'ee yaadota baay'ee kaa'a. Kana booda qulqulloonni abboonni keenya immoo akkamitti raawwachuu akka dandeenyu jireenya isaanii wajjiraan walitti qabanii akkasumas kitaaba isaanii irratti barreessanii waan argannuuf gooftaan keenya kadhadhaa kan jedhe
callisneetuma kan taasisuun taane abboonni keenya seeraaf sirna isaa kaa'aniiru. Isa kanaan barumsa kanaan kan ilaalludha. Kanaafuu hundeen kadhannaa maalidha? Gooftaan keenya maal nuun jedha? Kadhadhaan barbaadaanii argattu kadhadhaa isiniif kennamaa jechuudhaan kan dubbaterraa ka'uudhaan kan barannudha jechuudha. Egaan waa'ee kadhannaa hiikkaasaa maalummaa hamma kanaa yoo jenne kan itti aanu immoo faayidaa kadhannaa mi'a ilaallu. Faayidaa kadhannaa gaafa jennu isa dhugaadha kun jecha ulfaataadha. Kadhannaarraatu faayidaa kana argannaa jennee barachuurraa saboota waaqayyoo obbolaawwan koo kadhannaatiin kana arganna jennee tarreessuu keenyarraa kadhannaa sirrii kan ta'e kadhannee fuula uumaa keenyaa dura dhaabbanne wantoota argannuu fi hafuura keenya nu keessatti kanneen haara'u sana gaafa laallu faayidaa kadhannaa mataa keenyarraati barachuu dandeenya. Kanaaf isaan kun asitti kan tarreessine callisneetumadha waan ta'eedhaaf kana qofaa ilaaluu miti. Inni guddaan mataa keenya keessa keenya faayidaa kadhannaa barbaaduudha. Kadhannaan faayidaan isaa nu keessa waanta jiruuf kadhannaa kan sirrii ta'e taasisnee waaqayyoo laatu kanneen nuuf taasifamaniidhaa fi kanneen argannu hundumaa isa wajjirraan gaafa bira qabnu faayidaa kadhannaa ni hubanna. Egaan kadhannaan wareegamtoonni abboonni keenya ibidda boba'uu keessa dhaabbachuudhaan kan ittiin faarfatan kan ittiin fayyanidha. Mootota alagootaa wajjin walitti wallaansoo kan taasisan. Wallaansoo kanas immoo mo'uu kan danda'an kadhannaatiinidha. Shira diiyaabiloos immoo kan hin argamne diiyaabiloos daandii adda addaadhaan abboota kan waraanu abboonni waraansaa kana kan ittiin mo'atan kadhannaatiinidha. Akkasumas immoo kiyyoo isaa kan ittiin fashaleessan kadhannaatiinidha. Kanaaf kana yommuu jennu jireenya kiristaanummaa keessatti bakka guddaa kan qabu ta'e arganna jechuudha. Egaan qabxiiwwan muraasni waa'ee kadhannaa faayidaa isaas kanatti tarreeffamaniiru. Waliin tokkum waaqayyo wajjirraan tokkummaa keenya kadhannaan ni jabeessa. Kadhannaa wajjin guyyaa guyyaatti uumaa keenya wajjirraan kan dubbannu yoo ta'e walitti dhufeenya nuuf waaqayyo gidduu jiru baay'ee walitti dhiyaata jechuudha. Kan biraan immoo hafuurota diiyaabiloos kan ittiin mo'annudha. Akkasumas immoo qormaata adda addaa kan ittiin mo'annudha. Gooftaan keenya maal jedheera? Tibuunaa tsalliyu jabaadhaatu kadhadhaa qormaanniin dhufa jedhee waan ta'eedhaaf qormaanni kun kan ittiin mo'amu diiyaabiloosiitiin kadhannaatiinidha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 41 yommuu dubbisnu ni arganna. Gaddaaf dhiphina keessaa nama baasa. Kadhannaan hafuura namaa haaressa waan ta'eedhaaf gaddaaf dhiphina keessa taa'uudhaan gara uumaa keenyaatti gaafa iyyinu uumaan keenya kana keessaa nu baasa jechuudha. Balbala gaabbii fi dhiifama kan argamsiisudha. Abbaan keenya abbaanii gadaamii jaachatu abbaan Maarisaaq maal jedhaa? Kadhannaatiin alatti gaabbii balballi gaabbii jira jedhee kan yaadu diiyaabiloosiin kan dongorfamaa jiru jechuudhaan dubbateera. Balballi gaabbiin maalidha? Kadhannaadha. Kadhannaatiin alatti balballi gaabbiin jiru. Kanaafuu gara gaabbiitti nu geessite jechuudha. Dhiifamas immoo nu argamsiisti. Namni tokko imimmaan xiqqoo ishee gadi buusee uumaa isaa dura dhaabbatee yoo osoo boo'eetu kadhannaatiin waaqayyo gooftaan keenya dhiifama isaatiin isa millataa jechuudha. Kan biraan dadhabbii keenyarraa kan ittiin kaanudha. Yeroo hundumaa jireenya kiristaanummaa keenya keessatti ni kufnaa ni kaanaa yeroo kana hundumaa kan ittiin kaanu kan jalqabaan kadhannaadha. Kanaaf faayidaa kan ni qabaachuudha. Foon keenya tajaajilaaf kan qopheessudha. Du'aa ni kaasaa, dhukkubsataa ni fayyisaa. Tokkoffaa Muusaa boqonnaa 17 lakkoofsa 20tti Eeliyaas kadhannaadhaan akka inni du'aa kaase ni beekna. Duuka bu'aan gooftaa keenyaa qulqullichi Yaaqoob ergaa isaa boqonnaa 5 lakkoofsa 13tti maal jedha? Namni dhukkubsate kadhannaadhaan waaqayyoon gaafatee fayyuu akka danda'u dubbateera. Kanaafuu kun hundumtuu faayidaa kadhannaati. Faayidaan kadhannaa isaan kana qofa jechuu keenya immoo osoo hin taane jireenya keenya guyyaa guyyaarraatti wanta agarru waan ta'eedhaaf isa matuma keenyaati faayidaa kadhannaa jennee tarreessuu ni dandeenya jechuudha. Garuu kana taasisuudhaaf immoo kadhannaa sirrii kan ta'in fuula gooftaa keenyaa dura dhaabbachuun nu barbaachisa jechuudha. Kadhannaan sirrii kun immoo akkamittidha? Gara fuulduraatti sirnoota kadhannaa gaafa jalqabnu kan ilaalluudha kan ta'u. Har'aaf mata duree xumuraa taasisuudhaan kan ilaallu qoqqoodama kadhannaati. Kadhannaan karaa adda addaa qoqqoodamuu danda'a. Gosa isaa irratti hundaa'uudhaan gosoonni sadii ni jiru. Kadhannaa galataa, kadhannaa iyyannaadhaaf, kadhannaa gaaffii dhuunfaa jedhamuudhaan bakka sadiitti ni qoodamu. Kadhannaan kan jalqabaa kadhannaa galataa kan jedhame galata wanta waaqayyo nuuf raawwate tokko yaadachuudhaan galateeffachuudhaan kadhannaa eegalamu jechuudha. Kadhannaan kun tarii sirna qulqulleessaa
dhageessanii warreen beektan akkasumas kanneen sirna qulqulleessaatti dhaabbattan isa kana sirriitti ni beektu. Maal jedha sirna qulqulleessaa irratti abbaan keenya qulqullichi Baasiliyoos waan gaarii kan nuuf taasise abbaa dhiifamaa Waaqayyo gooftaa keenya ni galateeffannaa jechuudhaan eegala. Waan gaarii kan nuuf taasise abbaa dhiifamaa kan ta'e Waaqayyo gooftaa keenya nu galateeffannaa nu eegeera gara isaattis nu dhiyeesseera ofittis nu fudhateera hanga sa'aatii kanaattis nu eegeera jechuudhaan eegala. Kadhannaan kun kadhannaa galataa jedhamu. Wanta Waaqayyo dursee nuuf taasise yaadachuudhaan wanta inni nuuf raawwate taasisuudhaan galatoodhaan kan jalqabamu jechuudha. Gaafa akkas jennu garuu kadhannaan galatoodhaan hin jalqabamne jira jechuu keenya miti. Kadhannaan gosti kamiyyuu jalqabamuu kan qabu galatoonidha. Kanan ta'u taanaan kadhannaa jedhamuu hin danda'u. Gara fuuldaatti ni barannu. Qulqulluun Phaawulos mataan isaa dubbateera. Qulqulluun Baasiliyoos mataan isaa dubbateera. Kadhannaa kee gaafa jalqabdu galatoodhaan jalqabii. Galatoo akkamitiin? Ganama ribaa gaafa kaanu eenyudha dukkana ifatti jijjiiruu kan danda'u? Eenyuyyuu hin jiru. Daqiiqaa jijjiiruu kan danda'u eenyudha? Hin jiru. Sa'aatii jijjiiruu kan danda'u hin jiru. Waaqayyoodha kan hundumaa kan taasisu. Guyyaa kan nuuf laatu. Halkan kan fidu. Boqonnaa kan nuuf laatu. Hundumtu Waaqayyo waan ta'eedhaaf kan hundumaa yaadachuudhaan Waaqayyoon galateeffachuun kan jalqabaati. Kana boodadha kadhannaa mataa keenyaatti kan deebinu jechuudha. Annaa kadhannaa haala kanaadhaan galatoodhaan eegalu kadhannaa galataa jedhamuudhaan beekama. Kadhannaan galataa kun immoo kan faayidaa mataa keenyaa qofa ilaaluudhaan kan taasisnu osoo hin taane wanta obboota keenyaaf taasifame wanta kiristaanotaaf taasifames wanta biyyaaf taasifames yaadachuudhaan immoo Waaqayyoon galateeffachuun ni jira. Qulqulluun Phaawulos isa kana dubbateera. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1:4 yommuu ilaallu kennaa Waaqayyo biraasiniif kennamteef yeroo hundumaa Waaqayyoon nan galateeffadhaa jechuudhaan saboota Qorontosiif barreesseera. Kennaa Waaqayyo biraa eenyuuf kennamte? Isiniif kan kennamte. Saboota kiristaanotaa Qorontosii fi kennaa kenname ilaaluudhaan qulqulluun Phaawulos waa'ee saboota sanaadhaaf gammadeera jechuudha. Waaqayyoon galateeffateera jechuudha. Kanaaf kiristaanummaanis immoo kanadha. Mataa ofii qofaadhaaf jiraachuu osoo hin taane kiristaanummaa keessatti namootaaf jiraachuun ni jira. Sabaaf jiraachuun ni jira waan ta'eedhaaf wanta Waaqayyo raawwatu hundumaa kan obboota keenyaas haa ta'u, kan mana amantaa keenyaas haa ta'u, kan biyya keenyaas haa ta'u, kan namoota amantaa ala jiranis haa ta'u, wanta hundumaa ilaaluudhaan wanta gaarii kan ta'e hundumaadhaaf Waaqayyoon galateeffachuun dirqama keenyadha jechuudha. Abbaan gaarummaa hundumtoonyudha Waaqayyoodha. Namni gaarummaa raawwachuu hin danda'u. Gaarummaan kan Waaqayyo waan ta'eedhaaf Waaqayyo immoo karaa adda addaadhaan nama kakaasuudhaan gaarummaan akka raawwatamu ni taasisa. Yeroo kana Waaqayyoon galateeffachuun nurra jiraata jechuudha. Qulqulloonni baay'een galatoo akkasiidhaan ni beekamu. Qulqulluu Lubicha Zakkaariyaas kitaaba qulqulluu irratti wangeela Luqaas boqonnaa 1:68 yommuu ilaallu qulqulluu Yohaannis Cuuphaa isarraa yeroo dhalatu qulqulluun kun dhuguma mucaa isaati. Garuu qulqulluu Lubichi Zakkaariyaas Waaqayyoon kan galateeffate kan nama dhibu maal jedheeti mucaa naaf laattee qofaa miti. Akkasis jedheera mucaa naaf laattee wanta baay'ee dubbateera. Garuu kan biraan kan itti dabale maala as kanatti barreeffamee kan jiru saboota isaaf fayyina kan taasise Waaqni Israa'el haa galatoomu jechuudhaan waa'ee saboota isaaf saboota biyya lafaa hundumaaf saboota isaa kan jedhaman egaa ijoollee Waaqayyoodha hundumtu Waaqayyoon kan uumamne waan ta'eedhaaf saboota kana hundumaadhaaf fayyina kan taasise Waaqayyo haa galatoomu jedhuudhaan waa'ee saboota fayyina isaaniif taasifameef Waaqayyoon galateeffateera jechuudha. Kanaaf galatoon haala kanaatiin dhiyaatu kadhannaa galataa jedhamuudhaan beekama. Kan lammaffaa immoo kadhannaa iyyannaati. Kadhannaan iyyannaa kun waa'ee dhukkubsattootaadhaaf kan taasifamu የምህላ ጸሎት kan jedhamu jechuudha afaan Ingiliziitiin afaan Amaariffaatiin dhukkubsattootaaf kan taasifamu rakkina biyyaadhaaf kan taasifamu akkasumas waa'ee biyyaaf waa'ee beelaa hongee waraansa kan kana fakkaatan hundumaa yeroo naannoo tokko saba tokko biyya tokko yeroo qunnaman kadhannaan taasifamu የምህላ ጸሎት kadhannaa iyyannaa jedhama. Kadhannaan akkasii kana kitaabni qulqulluun ni dubbata. Seera lakkoofsaa boqonnaa 16 lakkoofsaa 46-50 ilaallu lubichi Aaroon barasaa keessaa saboota isaa irratti kan dhufe dhukkubni tokko ture waan tureedhaaf dhukkuba sanaan namoonni baay'een yeroo isaan miidhaman maal taasiseera uffata lubummaa isaa uffachuudhaan cinaa qodaa ixaanaa qabachuudhaan ixaana aarsaa gara magaalaatti ba'uudhaan jechuudha namoota warreen dhukkubsatan karaa tokko warreen fayyaa immoo karaa biraa dhaabuudhaan maal taasiseera waadaa kan isaaniif galtee abboota keenya Abrahaamiif Yisihaaqiif Yaaqoobii yaadadhuutii maaloo cubbuu saboota kee hundumaa isaaniif dhiisachuudhaan Waaqayyoon kadhateera. Kadhannaa haala kanaadha.
የምህላ ጸሎት kan jedhamu guyyaa irraas manni kiristaanaa keenya ni taasisti yeroo adda addaatti dhukkuboonni adda addaa yeroo kaan rakkinni adda addaa muu dhufu kadhannaan ni taasifama waaqayyos yeruma sana deebii ni kennaachuudha kadhannaan akkasii kadhannaa iyyannaa jedhamuudhaan beekama kan sadeeffaan immoo gaaffii dhuunfaati kiristaanii tokko mataa isaatiin yeroo murtaa'etti bakka tokkotti deemee subaa eegaluudhaan isaa ta'u gadaamii adda addaatti seenuutiin haa ta'u dhimma tokkoof uumaa isaa gaafachuudhaan kan inni taasifatu jechuudha kadhannaan akkasii namoonni keessumattuu abboonni keenya gadaamii keessa jiraatan haala kana sirriitti kan taasisanidha yeroo adda addaatti wanta raawwatan tokkoof dursanii namoonni waaqayyoon gaafatanis isa kana jatti kan raawwatamudha namoonni gaa'ela raawwachuu barbaadan fakkeenyaaf gara gadaamii deemuudhaan fedha waaqayyoo jalqabanii gaafatu kadhannaan akkasii kadhannaa gaaffii dhuunfaa jedhama haala kanaatiin waaqayyoo yaada isaanii kadhannaa isaanii fuudhachuudhaan deebii moonii kennaa kanaafuu akka waaqayyo kennetti gara fuulduraatti dhimma isaanii raawwatu jechuudha kanaafuu kadhannaan akkasii kun kadhannaa dhuunfaa jedhamuudhaan beekama egaan kadhannaawwan gosoonni kun haala sadiidhaan kan dhiyaatan kun yeroo adda addaatti kan taasifamanii kan bakka hundumaatti garuu kadhannaan keenya hundumtuu jalqaba galatoodhaan immoo akka eegaluu qabu yeroo hundumaa irraanfachuu hin qabnu guyyaa har'aadhaaf amma kana yoo jenne nugaa kutaattaanuun itti deebina abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof